Ashama harka fuune dhaggeeffattootaaf hordoftoota Aastuutu B23 akkam jirtu nagaa keessanii galanni waaqayyoof haa ta'u anis nagaa kooti. Egaa isinis akka nagaa qabdan abdii guddaan qaba. Guyyaa har'aa waan haaraa qabadhee isinii dhufeen jira. Wantichis maa inni hojjettanii gaafiif deebii namatu na gaafatee ture jechuudha. Akkuma YouTube channel kiyya irratti gadi gadhiisuudhaaf gaafii gaafatameen ture jechuudha. Gaafii kana isinii deebisuudhaaf an dhufee jira. Gaafiin kun gaafii namoota baay'eeti. Kanaaf turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Akkasuma YouTube channel kiyyaaf haarawaa kan taatan subscribe gochuun laayikii fi sheeriidhaan na cinaa dhaabbadhaa. Isiniin jechuu jaalladhaa. Gaafiin kuni baay'ee ulfaataadha dhugaadhaaf yoo ta'e. Gaafiin tokkoffaa akkas kan jedhudha jechuudha. Asteerii ati nama akkamiiti? Akkamittiin of laalta? Yookaan immoo akkamittiin of ibsita? Asteer akka kiyyetti jechuudha. Ani akka kootiitti Asteer dhugaadhaaf yoo ta'e nama baay'ee gara laafettiidha. Namummoo baay'ee nama jaallatu. Asteer baay'ee lapheen ishee nama jaalalaan guutuudha jedheen fudhadha akka kiyyetti jechuudha. Maaliif Asteer nama akkasiiti. Yeroo baay'ee nama jibba balaaleffatu Asteeri. Gaafiin inni lammaffaan immoo ati mucayyoo isaatii eessatti dhalattee guddatte kan jedhudha. Ani mucayyoo Wallaggaati. Wallagga ba'aatan dhaladhee guddadhee. Abbaa keef haati kee ni jiru kan jedhuu fi eeyyin abbaan koos haati koos ni jiru. Waaqayyoof haa galatu. Maatii akkamii keessaa dhalatte? Maatiin kee harka qalleeyyii moo sooressaa? Kan jedhu ture gaafichi. Dhugaadhaaf yoo ta'e maatiin kiyyaa hangas mara nama mataasaa dadhabuus miti. Ofirra darbees immoo nama hangas mara qabeenya qabu miti jechuudha. Maatiin kiyya walumaa galatti maatii harka qalleeyyiidha. Garuu mataa isaanii ni danda'u of jiraachisuu jechuudha. So kanaatiif Asteer maatii akkasiirraa dhalatte. Maatiin ishee maatii jaalalaati, maatii kabajaati. Akka kiyyatti gaafiin itti aanu ati hanga kutaa meeqaatti baratte? Ani hanga kutaa 10tti baradhee jira. Sanirra darbaa na deemne jechuudha. Barnoota keessaa kam jaallatta kan jedhudha. Barnoota keessaa kanan jaalladhu saayinsii nan jaalladha. Saayinsii nan jaalladha. Akkasumas immoo ispoortiilee nan jaalladha. Wanta nan jaalladhu garuu baay'eetu jira. Kanan jibbu baay'ee herreegaa fi Amaarinyaan nan jibban ture jechuudha. Hin barree hanga ammaatti illee barnoota keessaa kana lamaanii nan jibba. Garuu otoon jaalladhee ta'e na fayyada ture jechuudha. Gaafiin itti aanu Asteer ati hiriyaa qabdaayi moo heerumtee abbaa manaa qabdaa kan jedhudha. Ani hin heerumne. Dabalata immoo hiriyaan hin qaba iyyeeni. Hiriyaan hin qaba garuu hin heerumne. Gara fuulduraatiitti hin heeruma. Akkasiin isiniin jedha. Kan akkanumaan irra isiniifan darba. Gaaffii tokko baay'ee ulfaattuudha. Gaaffitti irruma darbuu naaf wayya jedhee yaada. Natti hin qabamiin asuma na warroonni gaaffii kan na gaafattanii. Gaaffichi baay'ee ulfaataadha. Sababii kanaaf iyyuu dubbachuun barbaadu jechuudha. Gaaffiin kan biraanii akkas kan jedhu ture jechuudha. Utoo haadha keetiif abbaa kee wal bukkeetti poolisiin dhufe ajjeesuuf ka'ee ofii kee laattee eenyuun oolchitaa kan jedhudha. Dhugaadhaaf yoo ta'e gaaffiin kun ulfaata. Akka kiyyatti garuu dirqama yoo ta'e wanti kun dirqama yoo ta'e ofii koo laadhee abbaa koo wajjin du'e haadha kiyya baraaruun barbaada. Maaliif haadha jechuun
baay'ee nama gatii gurguddaa nutti baase waan ta'eef sababii kanaafuu haati keenya lubbuudhaan yoo oolchine badaadha jedhee yaadu. Yeroon akkasiin jedhu abbaa kiyya hin jaalladhu miti jechuudha. Kanaatiif akkanadha. Asteerii ati maatii kee keessaa meeqaffaa irratti dhalatte? Asteer maatii ishee keessaa haadha isheedhaaf tokkoffaa irratti dhalatte, abbaa isheedhaaf lammaffaa irratti nama dhalatte jechuudha. Yeroon isiniin jedhu abbaan kiyyaa dura haadha manaa qabu turanii haati manaa isaanii jalaa boqottee jennaan gara harmee kiyyaatti darbanii kanaaf harmee kootiif tokkoffaadha, abbaa kiyyaaf immoo lammaffaadha yookaan obboleessa tokko nan qaba kan natti aanu jechuu barbaadeeni. Asteer seenaan ishii kana fakkaata. Kanarra kan dabalate ati amala kee keessaa maal jibbitaa maal immoo jaallatta kan jedhudha. An amala kiyya keessaa wantan baay'ee jibbu wantan baay'ee balaaleffadhu nama na sobuu fi nama na shawwadu hin jaalladhu. Wantan baay'ee tokko immoo itti gammadu yookaan jaalladhu nama naaf amanamu baay'een jaalladha jechuudha. Amanamummaan jaalladha. Gaaffiin kun kana fakkaata. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun as duubet 23 jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha. Baay'een isin jaalladha. Shalom.